qabaje business irratti namni wallala waan isirratti wallaltan ati walilollee inni wallalee jemi waan inni si wallale san gaafanneetiti sanboota as bira finnaree kanuma bar gaaffinan jechu wanti nan jechu jiru. Okay. Kun ziyaada bareedaadha. Ziyaada bareedaa. Forward naaf godhame. Seenu makkii irratti forward godhe lakkoofsa. Mee booniin kunillee akkaataa nuti itti kadhataatu silkii jijjiirre. It's okay. Mee ati makkii waa yaaltuuni. Mee biiftuu naa ergitee? Narratti hin ergamne. Biiftuu beektee foolardiin goota miti onsi ergani na bira jira lakkoofsi kan immoo kan Lugeedha ergis lugeen na bira galfachuu danda'a hin beeku. Eecho. Seena waan marguu barbaadde ergina irratti nama erguu barbaadde kan forwaadii nan godha. Makkii lakkoofsa makkii qabda lakkoofsa namticha sanii ergamana ergamee ture anillee. Nasreen immoo warri Nasreen saayibummaa Masi hin qaban ijoollee akka nama tokkotti Nasreen nama beekamaadha. Nama hunda ni beeka akka nama hunda beekuttiin isa beeka malee wanta akka saayibummaa na waliin waan qabu tokkollee hin jiru jee jira. Anamma Nasreen waliin haasa'u. Seena. Ergaame. Seena. Maal daddabaqxanii dhodhoksitu barreessi lakkoofsa namichaa jalatti. Barreessa jalatti maakinaa furattu lakkoofsa namichaa. Hattuu kana mucayyoo kana birri 700 barraa nyaate akkana godhe maal dhoksitanii harkarra qabu. Barreessa jalatti. Masiintu harkarra qabaa jirti bar maaliif akka harkarra qabaa jirtu naan Kennoo na dubbisiisiin erga maalan harkarra qaban mataa dhabeetiin jira kenna. No maali mul'isi ka lakkoofsa baasi maa inni hattuun Dhugaa namaan beektanii bar dhugaa kiyya eenyutti akka nima wallaaleetiin taa'e. so masii hin dhoksiin ka maaliif dhoksita? Hin hojjetamne akka noormaali bahe hin beekta. Maaliif gaafa tikkeetti sitti kun? Maasi ani birrii takkitti of harkaan qabu ijoolleen naa guuteera mana kira wannan kaffaladhuun qabu jedhee tasitti me miti akkamitti odoo beektu noo mana hin jedhin maasii bakka kanatti na dhaggeeffadhu migraatu lakkoofsa namichaa fudhadhaa jala Aboon irratti ani yaa'ii danda'u maaltu amma maaltu biiftuu callisee ittiin dubbatiin. Masiin otoo beektu viizaa feekisii ergite kan hundumti keenya beeku har'a hin dhufta jennee qophii akkamitiin akkasii eegaa jirru otoo beektu jecha darbaa dubbachuu maa barbaachiseeni. Namicha kanarraa already masiin birrii meeqa akka qabdu beektanii? Hankee qofaa miti viizaa nama afurii harka jira namicha kana harka noo jecha namatti hin fayyadina hankee qofaa miti bar viizaa nama afurii harka jira namicha anaanuu bilookii na godheera namicha ani mataan koo dawwaleera kanaan dura. naa ergitan moo naan ergitan amma qaalicha naa ergaa kaniin dubbisa jeemi. Anam asirratti yaa'iin barbaadu makkii fi kennaa seenaa olmaan artisti boontuu yaada tasgabbinnaa hubadhaati hirkoo. isi ergeera lakkoofsa Koo beektu minaamin biiftu birriin irraan qabdu sijjammar ani hiyyummaa kee fi rakkina kee ilaaleeni cufa kana keessa bu'eetis okeedha. maki Ani Ooy. illee danda'u. ergeera laal kunoo garaa jala seen kiyya jala Tara taraa haasofna. Bilbilaa miti bar waatsaappii isa foorwaardii godhuu hin barbaadu. okay ani lakkoofsa isaa si erge bira achuu isumaan irraan qaba Lakkoofsa isaa amma seef godheetiin bar. Naa bahuu didee bar naa bahuu didee. Koodii guutuudhaan seefi goote koodii guutuudhaan. odii guutuudhaan si ergeera milaal dhimma eenyu tiktookii kiyya amma jala seen Forwardii kootu hirkoo lakkoofsa makkii qabda taanaan gadi qabiiti sheer kan jedhu jedhatti forwardii kan jedhu jira achirratti tuqxe guutummaa gadi tuqxe argatti isheen. Ganaa seef gochuullee isheen barbaachisu. Dabalataan olmaatti dawwali boonaan kunillee qaamaan beekaa nama sana. Bilbilee fi jira ammas bilbila kaasaan jiru yaalee fi jira amma qotoreen bilbilaa fi. Oolmaa haala makiin jette kun anaa garuu naatee jira. Dhattee keessan gaafattee rakkoo isaa xumurtee hamalaan asirratti yaafiddu. Biiftuu immoo muhiitti isin godina dinarinaadha. Keessa waan biraa irratti dabalanii jechaanii jiru. Mijayyoo ittiin bu'inaa. Laa kan biiftuu sirreessinaa fi waaqayyoodha. Dhiisaa sammuu ishee eegimii masii jecha keenya ilaalaa. tasgabbaatii kan isheen sirreessinaaf waan jiru ni sirreessinaaf kan boontuudha guyyaa muraasa ishee sirraafuu danda'a. Masi madaamin ishee viizaa ni baasti fi naa bahuu didee jiraatti. Masi yaati maaliif wanti hin goone waatsaappii kiyyan qabdu nambaruma teelegiraamaa saniin hin qabaati foorwaard naa godhime. Lakkoofsuma kooddiin itti dabalamu hin jiru kan teelegiraamii irraa sana. Ummatoo
Makkos. Boona akkam baga nagaa dhufte. Nagaa jirtu akkam fayyaa keessanii? Yaa akiina Nagaadha wal akkam. jalli dubbatii naamina dhukkubaa raayyuu nagaa maal gaafattus keessa. Maal firra seef godhattee sheerisii jedhama. Amma wanni furmaata ta'u gara furmaataatti deemaati. Yoos nuti. Boonaan beektaa mucaas. Ani guyyaa yeroo haasaa ture Nasriin haasaa ture dhaggeeffachaa ture ani mucaa garuu eenyuun akka ta'e hin beekne. Boona hin beekta bara Abdul Baasiti. Maal eenyu akka ta'e hin barreeffate. Abdul Baasit kam? Isuma mana kunoo gadaa fi lafiitii galu san. Abdul Baasit sida furdaa kana moo? Isa. Shee Abdul Baasit himu. Sheettichuma san. Ka kana salillee isuma? Duraan hin baamne viizaa maal kana sala. Viizaan feekiidha. Naan kaansilee de garuu. Maal kaansala viizaan oduu kaansilii ila kenna waan beeku qabdu viizaa kaansilu namni LLC yookiin kaampaanii irratti fidu nama jammata. Kun viizaan LLC irratti idiitiidha walumaa galatti malee kana wanni kana salame hin jiru. Kaansiluu sin danda'u bari hirkoo birrii kaffalee kaansila bar birrii guddaa gaafata. Baale kaa no utoo ba'ee bar guyyaa kana salame illee baa isa dhiis. Kennaa koo? Osoo baay'eef kenna. Viizaa baasee kana saluun yookaan arabaa ta'e birrii 65 kana saluudhaaf. Yoo kaampaanii illee ta'e immoo kana saluudhaaf homaa wanni birrii baay'ee isa gaafatu tokko hin jiru. Waloo kana gara furmaataatti deemanii namicha qaamaanis dhaqee gaafachuu danda'a Abdul Baasit isa yoo ta'e jechuudha. Boona maal akka ta'e beektaa tokkoffaa viizaan nama tokko outsideedha. Kun outsideedha micoon already hin seenne gara Dubaay. Outside jirti jechuudha. Kanaaf intari permiitii suni gaafa ba'e jedhamu siisteema irratti ni mul'isa. Tokkoffaa agiriimentii jira kaampaaniidhaan. Kaampaa irratti kan viizaan ishee saabbame jechuudha. Viizaan ishee gaafa viizaa sanaan intarii permiitii qaba. UA Unified Number qaba. Gaafa isaan cheek godhamu homuu hin jiru. Gaafa paaspoortiin cheekii godhamu homuu hin jiru. Sana jechuun viizaan ishee hin baane. Odoo kaansil ta'ee ni mul'isa siisteema irratti. Yoom akka kaansil ta'e akkam akka ta'e ni mul'isa. Viizaan ishee yoom akka ba'e yoom akka kaansil ta'e jechuudha. Kaansil before intarii jedha siisteema irratti yeroo kaansil ta'e. Kuni garuu homuu tokko hin jiru. Sana jechuun viizaan ishee hin baane jechuudha. Editii godhame feekii jechuudha. Kana wanti jiru haqi jiru. Haa ta'u inni kun kan du'eedha oolma. Namni kun silaa miidiyaa kanarratti asuma dhufee namni hundumtuu gaafatama. Dhufee maaliif gastii seenee wanta jiru hin dubbannedha. Boonaan qaamaan dhaqee dubbachuu nan danda'adhe. Qaama dubbise kun eenyuun Abdul Baasit jechuun Abdul Baasit kama gadaa afoo galu kana Abdul Baasit itti beekan. Qaalicha dhaggeeffadhu silkiin kaasu qaalichi ati qaalicha maan finne qaalichi silkiin kaasu bar. Natti mee nambar. Asin jedhe bar. Natti min beeka yoo isa ta'e beeka. Masi laali qaalicha siitu waliin hojjetu dhugaa yoo dubbanne qaalicha siitu waliin hojjetu turee wajjin hojjettanii ijoollee meeqa amma maybe ijoolleen qabamtellee maallaqa na gaafatan nu gaafatan je'ee yoo silkiin kaasnillee hin beekan maaliif jennaan ijoolleen amma nama afurii waan ta'eef kaansil jalaatee biiftuu qofaa miti ijoolleen isaa akkuma biiftuu kanatti amma biiftuu namaatu godheef malee ijoolleen maallaqa mataa isaaniitiin maallaqa guddaadhaan godhamee haadhaaf abbaan liqeeffatanii ta'uu danda'a. Ijoolleen isii waliin nama afur ta'e waan ta'eef waan kana waliin hojjettanii mire. Kun yoo si ilaali makki ani Naasiriitti madhee namni kun walumaa gala maallaqa birrii 700 kan ijoolleeti. Maaliif hin deebisu? Mee al tokkicha masii nama waan nama dhageerraa dubbachuu barbaada. Abbaan jibbitan illee na jibbitu abbaan jaalattan jaalattu. Dhaggeeffadhu tokkoffaa namtichi waan jedhee osoo tikkeettiin hin kutaminii ani viizaa
akkan hin baasneef himee jira. Ofiif likiidhaan kuttee jedhee jira. Lammata immoo homaa nagachuu hin dandeessu waraqaa hin qabdu jedhee jira. Biiftuun illee haala kana miira keessa galchee amma dubbadhuuttee makii iyyamsiisaa jirti natti fakkaate. Kun hangam akka dhugaate namtichi nu dhiyaachuu qaba. Maaliif iyyuu namtichi nu dhiyaate qarshiin xiqqeetti miidhayyoo irratti deebi'ee xiqqeetti oolma afaan kutanii fi haluuf. Meetiin godina dhugaa dubbannu. Homaa nagachuu hin dandeessu ufee afaaniin hin dubbanne waan ta'eef jedhee hin je'ina. Oolmaatti deebisii bilbilee boona as deebi'iiti. As deebi'i boona. No mute safu anak kiyya barbaadaa jira waree tokko hin barbaadu birriin kun ka biiftuu afaan gam dhugaadha fidiidha be maal hoggaa dhugaa muhiitiin qabina fidaa namtichaa dhiyaatu yookiin mana maatii haa dhufu maatii hin qaban qoyme biiftuu hoseen maa namni akka daraddarte nam tokko buusi biiftuu galchi dhiifamu maasiin namichaan waliin haasaa akkamii qabdan qofa namichi maal siin jedhe qoy guuta ka biiftuu soon seen amma wanta dubbachuu turte san eessaa fidee dubbachuu turte akkamii dubbachuu turte miraas dubbisee maali nu ibsi asirratti biiftuu maali inni suuta jay dubbadhu ni yini biiftuu waan amma nuti arraba tokko malee himi maatii biratti garuu maatii hin arrabsin nama arrabsu siqidii hin qabu haqii minitti nama arrabsu illee hin qabu gaa dubbachuudhaaf bexaam itti goddaamee jira ginee lammaaki amma nuyi nama warra du'aa jiranitti duras Nasriin maallaan jedhee maakii rifate biiftuu irrifatini gaban kana dura sibil wajjinan jira amma si wajjinan jira biizaan kee garuu gaafuma dura in hojjetamne kaasil jedhee jira mucaa kanaan immoo maaliif biiftuudha biizaa kanaan hojjechiisne jedhee gaafannaan masii jalaanan kaasaa naaf haa dawwaltu jedhee kazaa masiin dawwaltee wajjinaa isaanii Nasriidhaan maalan jedhee Nasrii maalii walaqata sana naan ergine akkana hin Dubaay hin dhufne akkana hin hojjetanne fedhiin qabdu moo jedhee gaafannaan Nasriin daddafee naa dawwaleennaan Baka inni jajjabeessan na taasise gaafuma dura akkasii kan ammoo masiinis beetti akka inni akkana ta'e duruma beetti maaliif anaa gaafadhu siin jetti naan jedhe tokkoffaa kana lammata immoo biizaan kun hin hojjetamne hin beetti duras akka hin hojjetamne odoo akka hin hojjetamne beettu maaliif birrii xiqqeetti akka na lija ijoollee laalee guuttadhe beetti maaf na ergisiise maaliif xiqqeettiin kun kutuun dhufe lamadha sadaffaa immoo mucaa kana wajji walitti bu'isa qabdi miti yaa maakii yaa biiftuu mucaa kana walitti bu'eessan qaba. Mucaan kun biizaa kana irraa hojjetatee hin hojjetu ta'e hin beeku waan waraqata bichaan baasisee fi maakii meeti dubbisin jettuun maakiin irraa asirra dhuftee ana faana qixxee boochee qixxee dhaabbattee uwwettutuni kaleessas jirti kaleessas odoo maakiin kana masiin kana nuun jettee maakiin kana naa gochuun dadhabdu kana ol waan naa gochaa jirtu maaliif Nasriin seernaa godhaani Nasraa namoota dhaggeeffadhu masii gizee tokko buutii qabatu na dhagaye ati kana hundumaa Nasriin waan godhan jiru. Nasriin waan takkitti Nasriin biiftuu ati aizosh naan jedhee na dhaabbate tokkoffaa jaarsummaa ergatte ati sin bareetta kana bareechite Nasriin jaarsummaa eeggatte malee Nasriin birrii kana keessa jira oggaa kennituuf hin agarre oggaa walloltan hin agarre ofii keetiif jaarsummaatti jaarsummaa sana ergatte immoo mucaan kun jaarsummaa sana sii dhaqe erga dadhabe immoo homaa inni si gochuu danda'u hin jiru. Sigale inni immoo dhugaa jirtu amanitoo dhugaa rabbi birrii har'a tiraanspoortii ittiin deemtu mana kiraa kaffalatu natu si erga dhaqitaa yoo danda'e biizaa kana siifan baasa oon dadhabe immoo sittani maan aan jedheen Nasriin gilsuu manatti himee jiru ati garuu gilsii sana natti muu dadhabdee riipoortii seeni ooma rakkoon qabu lammata kana dhimma si na jaaladhu si na jibbisi dhaggeeffadhu noonoo dhagee dura natti gaddaan ergaa fixadhe asirratti Nasriitti biizaa kana ergaa fixadhee nattaase bachaa deemnaan ani gizee meeqa sitti himee Nasriitiin itti haasa'iiti biiftuu waraqaa kana irraa naa fuudhee kadhadhee walloltee jirtu natti nimne masii akka dubbii ijoollee godhaa jirtan gaangizee ijoollee gootan keessaan deemaa beeytanii ani ajandas hin jaaladhuuti laala amma dubbii dhugaa yoo walitti himne dhuguma namni barbaachisu masii na dhaggeeffadhu obboleettii yaati intala Oromooti ijoollee amma afran biiftuu waliin dhufte sana waliin fidaa jirtanii waliin fidaa jira makki achumarra gaheet bilbila na jalaa kaasuu dide bilbila maaf na jalaan kaasuu nama hunda seenaa kumaa kana bilbila jijjiiraati naa bilbila na jalaa kaasaan jiru maallaqa namaatii haqa ijoolleetii maaliif bilbila narratti cufatee Nasrii gaafannaan Nasriin ana jalaallee hin kaasuu gamatti deemtuun itti deeminaan jedhe har'a darbe laal qoy jalaan si gaafa walii deebisnaa ijoollee afran biiftuu wajji nama shaniimi nama shan ijoollee nama shan birrii hamma nama shantu amma nama shantu maalleeni isaaniitis hafee jechuu amma nam shanan kan amma nakka yaadutti gizeenatti fakkaatu jechuu ijoolleen afran tunis maallaqa
nu gaafatti waan jedhamu ani yaada kiyya laal kunamma. Ijoolleen afran tunis maallaqa ni gaafatti. Akkamitti akkana taanee akkamitti akkas taanee waan dhufuuf sababa kana qaalichi silkii maybe akkan kaasne ta'u godhamuu danda'a. Sigalee akkan kaasne godhamuu danda'a. Amma qaalichi silkiin kaasu silkii WhatsAppiin isa nam meeqatti nam meeqa ijoollee nam meeqaan Dubaay keessa bilbila isaa ergee nam meeqaan bilbilchiisee jechuudha. Dalagaa kana waliin hojjettanii mire erga ijoolleen kaasil ta'ellee haqa namaa isin harka badee kakafalamuu qabu isin kafaltan. Nam isin lameen erga waliin hojjettanii arra kasaaraan galtus badiin galtus waliin qabdanii akkasi bar akkamitti arra akkamitti duuba kophaa qaalichi kun arra lafaa ka'ee silkii maaliif sirraa kaasuu dide waliin hojjechaa jirtan erga ta'eefu moo silkii biraan nuu kannite masii dhiifa mala moo silkii biraan nuu kannite moo waluma qabdan gaaffiidha beeyte silkiin ani isinii kennetti oolmaan bilbilee naasofnee maakki oolmaa amma dubbisee jiraanii qaalicha amma bilbilee ati bilbila keessa badde ittiin haasa'een jiru oolmaa miti irraa kaafadhu. Ati muhitti qabattee deemte masiin arrabsiin azaan arran jiraa jedhee jira. Qulleessuudhaaf gaafachaa jirra waan ta'eef arrabni hin barbaachisu warri koomantiidha. Akkasii. Maakii ilaali maakii ati jirtu oolmaatti dawwalee siyyuu amma. Maakii ati jirtu oolmaatti dawwalee siyyuu. Safu qoyme kalaas safu please. An haqa kiyyaaf haqa ijoollee namaa barbaada. Barbaadan suura. jiru dubbachuu qaba. Nu hunda caala si dhaga'uu qaba. Si galee? Akkasii yaada laala amma tasgabbooytee aaras dhiistee